Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Askaalet jalatti argamtanii bakka jirtanitti nagaan waaqessi baay'ee jechaa eegaaramoo koobsii hojjechuuf hin jira. Akkuma argaa jirtanii koobsiin kiyya kana fakkaataan isin jira. Viidiyoon kiyya isinitti tolee like share gochuudhaan na jabeessaa isin jedha. Akkuma argaa jirtanii zaatarii fi ijooboonii waliin hojjedha jechuudha. Koobsii baay'ee mi'aa baay'ee kan namatti toludha. Akkasuma qursiidhaaf kata'uudha baay'ee kan namatti toludha. Akkasuma mi'aawudha. Egaan gadhumaatti na hordofaa isin jedha na waliin turaa. Egaa zaatarii yaa hin beektu zayituu fi zaatarii baay'ee gaariidha. Hin beektu natti fakkaata እንግዲህ እና kana fakkaatan isin jedha. Akkasumas immoo akkaataa wanti itti dabalamu isin agarsiisa. Akkuma argaa jirtanii pikin boodariidha. Pikin boodarii maankaa tokko itti dabalama jechuudha. Akkasumas immoo viniliyaan illee jira. Viniliyaa san foolidhaaf kan akka qimamii jechuudha. Akka qimamii sitti oola jechuudha. እንግዲህ እርሾስ ማንkaa tokko dafeetu akka muddama ta'uu ta'e waan tokkoo fi walakkaadha. Baking powderiin immoo innis xahinsaa aynata lama waan ta'eef lamatu itti tokkoo fi himmaashaa akka itti dabalamu. Akkasumas immoo sukkaarri gimmaasha jechuudha. Ruubidha. Yaani burcuqqoo dirbaba jechuudha. Kana itti dabalama. Irraan immoo roobin illee jechuudha. Roob jedhama ginnaan akka beeku. Isaan booda akkanatti qopheessitee booda baay'ee kan dafee daqiiqaan baasa keessatti nuuf ga'uudha jechuudha. Muddaman keessattuu yeroo roomudaanii kana sa'aatiin hin jiru. Sa'aatiin dafee waan deemuuf viniliyaa ishee qaadaadhaan isheetti akka itti godhattu. እንዲህ ኢሞ زبدة وحليب
بس خلاص طفي. خليكي جربيها. وش فيها؟